Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha gurraan dhala 25 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. CPJ'n gaazexeessonni Itoophiyaa shororkeessummaan himataman adeemsa murtii haqaa sirnaawaa akka argatan waamicha dhiyeesse. Haasawaa haala gamtaa kibxata galgala taasisaniin pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi bakka bu'aan Minisootaa Ilhaan Umar jidduutti lolli jechoota wal jijjiiruu taasifame. Faransaay ambaasaaddarri Ameerikaa qondaaltota waliin akka waliin argine dhoorgite. Iraan misaayilota supparsoonikii farra doonii ta'an Chaayinaa irraa bitachuuf fiixee irra geesse. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. CPJ'n gaazexeessonni Itoophiyaa shororkeessummaan himataman adeemsa murtii haqaa sirnaawaa akka argatan waamicha dhiyeesse. Gariin kabaja mirga gaazexeessootaaf falmu CPJ'n gaazexeessonni Itoophiyaa yakka shororkeessummaan himataman afran adeemsa murtii haqaa fi ifa ta'e akka argatan yaadachiiseera. Guutuu isaa akka ta'an ibsiniif dhiyeessina. Gariin kabaja mirga gaazexeessootaaf falmu CPJ'n gaazexeessonni Itoophiyaa yakka shororkeessummaan himataman afran adeemsa murtii haqaa fi ifa ta'e akka argatan yaadachiise. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen gaazexeessaa gobachiisaa Maskarama Barraa Gannat Tasmaamuu fi Daawit Bagaashaa eegumsa seeraa barbaachisaan akka taasifamuu fi qabu yaadachiise. CPJ'n gaazexeessonni kunneen gabaasa haala naannoo Amaaraa keessaa wal qabatee qindeessanii waggoota kurnan darban kana mana hidhaa turan jechuun ibse. Kanneen keessaa hundeessaa Amaaraa Dimtsi Gobasee Sisaay Caamsaa 2023 Jibuutii qabamee gara Itoophiyaa kan fidame ta'uu yaadachiiseera. Manni murtii olaanaa federaalaa murtii dhiyeenya kenneen ragaa abbaan alangaa dhiyeessee himatamtoonni kun himata ofirraa faccisuuf kan danda'an ta'uu erga murteessee booda kanaanis caamsaa dhufu himata kana ofirraa faccisuuf daddachaafni dhiyaatan jedhameetu eegama. Hundeessituu Itiyoo Nikaatii fi qopheessituun qophichaa Maskarama Barraa oduu gabaasaan Yeenya Miidiyaa Gannat Tasmaamuu fi qopheessaan 4 kiiloo miidiyaa Daawit Bagaashaa Eebla 2023 to'annoo jala oolfamuun isaa ni yaadatama. CPJ'n ibsa isaan gaazexeessonni kun yeroo dheeraaf to'annaa jala turuun darbees imalli irratti dhiyaate walabummaa pireesii Itoophiyaa yaaddoo keessa kan buusu jedhe. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa hojmaata haqaa idil addunyaa akka hordofuu qabu waamicha dhiyeesseera. Odeessa ibaatiin goda hambaan yaadannoo Niilsan Maandeellaa Finfinneetti eebbifame. Bara 1962 dargaggeessa Afrikaa kibbaa lafaa dhufaa kan turan Niilsan Maandeellaan Finfinnee kolfeetti kan argamu mooraa leenjii poolisiitti seenaan isaanii akka yaadatamu ta'e. Niilsan Maandeellaan gara Itoophiyaa kan dhufan sirna apartaayidii mormuuf leenjii loltummaa fudhachuuf ture. Niilsan Maandeellaan paaspoortiin Itoophiyaa qophaa'ee fi Finfinnee buufata poolisii humna addaa federaalaa kolfeetti ji'ootaaf leenjii loltummaa fudhataniiru. Bakka seena qabeessa sanatti ammoo Itoophiyaan godambaa yaadannoo Niilsan Maandeellaa eebbisiifte. Godambaa kana Komishinarri Jeneraal Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el eebbisuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii. Godambaan kun seenaa qabsoo Niilsan Maandeellaa qofa osoo hin taane gumaacha Itoophiyaan bilisummaa Afrikaaf goote kan ibsu jedhame. Sirna eebba godambaa kanarratti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa, qondaaltonni poolisii fi aangawoonni mootummaa biroo argamaniiru. Haasawaa haala gamtaa kibxata galgala taasisaniin pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi bakka bu'aan Minisootaa Ilhaan Umar jidduutti lolli jechoota wal jijjiiruu taasifame. Pirezidaantichi bulchiinsa Minisootaa keessatti tannaa fi malaammaltummaan guddaan jira jechuun yeroo himatan bakka buutuun Ilhaan Umaraatti sobduudha sobaa jirte jechuun sagalee wal fuuchuun deebii kennaniiru. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Pirezidaantichi bulchiinsa Minisootaa keessatti tannaa fi malaammaltummaan guddaan jira jechuun yeroo himatan bakka buutuun dimokiraatotaa Ilhaan Umar ati sobduudha sobaa jirte jechuun sagalee wal fuuchuun deebii kennaniiru. Tiraamp haasaa isaanii keessatti miseensonni hawaasa Somaaliyaa Minisootaa maallaqa kafaltoota gibiraa Ameerikaa hataniiru jechuun himachuu itti aanaan pirezidaantii J.D. Vance waraana hannaa irratti akka hoogganan ajajuu isaanii dubbataniiru. Tiraamp itti aansuunis wambadoonni galaanaa Somaalee Minisootaa saamanii addunyaa kana irratti bakkeewwan malaammaltummaa fi seera dhabdummaan itti babal'ate akka jiran yaadachiisanii aadaa kana godaansa daangaa hin qabne gara Ameerikaatti fiduun rakkoo biyya keenyatti deebisuudha jedhanii. Pirezidaantichi hannaan gara doolaara biliyoona 19 akka bade yoo dubbatan ragaan qorannoo akka agarsiisutti bara 2018 irraa eegalee baajinni federaalaa waliigalaa sagantaalee Minisootaa keessatti ramadame gara doolaara biliyoona 18 yoo ta'u hammi dhugaa hanna kanaa ammallee qoratamaa jira. Namoonni yakka hannaa gurguddaan himataman irra caalaan isaanii madda Somaalee ta'anis hawaasa guddaa bulchiinsa kanaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'inni isaanii baay'ee xiqqaadha. Abbaan alangaas kanaan dura dubartii Adiyaamii Book jedhamtu akka yaada hannaa guddaa Minisootaas
Feeding Our Future jedhutti adda baasaniiru. Aarii Dimokiraatota biratti kan guddate haasaan pirezidaantichaa gara immigireeshiniitti waan ce'eef qofa. Bakka buutuun Ilhaan Umarii fi bakka buutuun miseensa bakka bu'oota uummataa Michigaan Rashiidaa Tlaib pirezidaanticha irratti iyyanii ati Ameerikaa ajjeesaa jirta akkuma jedhani Riippaabilikaanonni imaammata immigireeshinii Tiraamp deeggaran ammoo harka rukutanii. Bakka buutuun miseensa Dimokiraatota biraa Noormaa Tooris Poostar jechoota Piraayimariitii Murder jedhuu fi suuraa lammiilee Ameerikaa lamaa dhiyeenya kana humnoota federaalaatiin ajjeefaman Reeni Godii fi Aleeks Pireet qabattee turte. Pirezidaantichi waa'ee ajjechaa kana falmisiisaa Opereeshin Meetiroo Sarg jedhu hin kaasne. Wanti haasaa kana daran falmisiisaa ta'e waamichi pirezidaantichi dirqamni mootummaa Ameerikaa inni jalqaba lammiilee keenya eeguu akka ta'e yoo amantan ol ka'a jedha ture. Riippaabilikaanonni hundi yeroo dhaabbatan Dimokiraatonni irra caalaan isaanii osoo hin kahin hafanii. Tiraamp Dimokiraatota osoo hin kahin hafaniifis dhaabbachuu dhabuu keessaniif saalfachuu qabdu jechuun jechaan darbataniiru. Haasaan sun hanga xumuramuttillee Ilhaan Umar osoo hin eegin waltajjii dhiittee baatus Dimokiraatonni akka Piraamil Jaapel jidduu haasawa pirezidaantichaa addaan kutuu fi mormii isaanii sagalee dhageessisuu itti fufanii. Gama kaaniin bulchaan Vaarjiniyaa Abigail Spanberger haasawa pirezidaant Tiraamp haala gamtaa State of the Union kibxata galgala kennan irratti mormuun deebii paartii Dimokiraatotaa ifa ta'e kennaniiru. Spanberger qondaala CIA fi miseensa koongirensii duraanii raawwii bulchiinsa Tiraamp baasii jireenyaa irratti agarsiisa cimsanii qeeqanii. Akka bulchaan kun jedhanitti pirezidaantichi haasawa galgala kana taasisanii dhugaa hin dubbanne kana amanaa rakkoo bulchiinsi Tiraamp Ameerikaa irratti fide jedhan Dimokiraatonni irra deebi'anii dubbataniiru. Spanberger haasaa isaanii kan taasisan Virgiiniyaa iddoo seena qabeessa Koloniyaal Wiiliyaamsbarger irraa yoo ta'u baasii jireenyaa irratti baay'ee xiyyeeffatanii. Yeroo dura filannoo isaaniitti gatii olaanaa akka yaaddoo barameetti kan kaasan Spanberger Dimokiraatonni rakkoo sana furuuf cimanii hojjetaa jiru jedhanii. Faallaa kanaatiin imaammanni taarifaa Tiraamp imaammata daldalaa dammaqaa hin qabne fayyadamtootaa fi daldaltoota Ameerikaa miidhaa jiru jechuun falmaniiru. Bulchaan kun imaammata raawwachiisummaa immigireeshinii Tiraamp qeeqanii pirezidaantichi ergamtoota federaalaa hin leenjifamne gara magaalota keenyaatti ergeera jedhanii. Ameerikaan kan hundeeffamtee qajeelfama namoonni idilee badii hooggantoota isaan hin fudhanne mormuudhaan mootummaan fooyya'aa gaafata jedhu irratti yaadachuun Ameerikaanonni fooyya'aa akka gaafatan dhaamaniiru. Hooggantoonni paartii Dimokiraatotaa haasaa kanaaf Spanberger kan filatan sababni isaas injifannoo siyaasaa gurguddoo Dimokiraatonni filannoo bara 2024 booda argatan keessaa tokko bulchaa dubartii jalqabaa Virgiiniyaa ta'uun filatamuun isii waan ta'eef. Hoogganaan paartii Dimokiraatotaa mana maree Hakim Jeffries akka jedhanitti Spanbergerii fi pirezidaanti Tiraamp faallaa araaraa hin qabne ta'uu ibsuun Tiraamp kufaatii fi soba isaaniif namoota biroo komatu. Bulchaan ammoo duudhaalee Ameerikaa hunda caalu bakka bu'a jedhanii. Faransaay ambaasaadarri Ameerikaa qondaaltota waliin akka waliin argine dhoorgite. Hariiroon Faransaay fi Ameerikaa jidduu jiru gara waldhabdee dippiloomaasii addaa ta'etti guddateera. Bal'ina isaa akka taanetu isiniif dhiyeessina. Hariiroon Faransaay fi Ameerikaa jidduu jiru waldhabdee dippiloomaasii addaa ta'etti guddateera. Mootummaan Faransaay Paaris keessatti ambaasaadarri Ameerikaa Chaarlis Kushner qondaaltota mootummaa kamiyyuu waliin akka waliin argine dhoorguuf beeksise. Dookumentii Diraankii magaalaa Liyoon keessatti gareewwan bitaa fi mirgaa jidduutti walitti bu'iinsa uumameen aktiivistii mirgaa ganna 23 Kuweentiin Diraankii ajjeefame. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi namichi kun hidhattoota bitaan ajjeefamee jira jechuun Faransaay aarsee jira. Kunis finxaaliyyii bitaa ka'uu isaa kan agarsiisudha. Ministeerri dhimma alaa Faransaay Jeen Noel Baarot ibsa kana ibsuuf ambaasaaddar Chaarlis Kushner waamuun ambaasaaddarichi garuu hin argamne. Mootummaan Faransaay ibsa Ameerikaa kana dhimma keessa seenuu fi faayidaa siyaasaa argachuuf yaala jedheera. Ambaasaadarri dirqama dippiloomaasii isaa kabajuu qaba kan jedhan ministeerri kun hanga inni dhiyaatee ibsa kennutti mirgi ambaasaaddarichi ministeerota mootummaa Faransaay waliin wal arguuf qabu akka addaan citu himaniiru. Taateen kun hariiroo biyyoota seenaa michoota ta'an lamaan jidduu jiru daran gurraachiseera. Iraan misaayilota supparsoonik farra doonii ta'an Chaayinaa irraa bitachuuf fiixeerra geesse. Iraan misaayilota kruuzii farra doonii ta'an Chaayinaa irraa bitachuuf waliigaltee raawwachuuf fiixeerra ga'uu isii Reuters gabaaseera. Guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Iraan misaayilota kruuzii farra doonii ta'an Chaayinaa irraa bitachuuf waliigaltee raawwachuuf fiixeerra ga'uu isii Reuters gabaase.
Reuters maddeen marii kanatti dhiyoo jedhaman eeruun akka gabaasetti Iraan misaayilota farra doonii bituuf akka jirtu kan dhaga'ame. Ameerikaan Teheraan irratti haleellaa raawwachuuf humna galaanaa isii handaara galaana Iraanitti sochoosaa wayita jirtutti. Mariin misaayila Chaayinaa CM302 bitachuuf Iraan gootu gara dhumaarra gahus guyyaan Iraan meeshaa kana fudhattu ilaalchisee waliigalteerra akka hin gahamin maddeen Reuters eerani. Misaayilonni supersonic hanga kiiloomeetira 290 furguggifamuu kan danda'an walka'iinsa dheeraa fi gabaabaa irratti milulfamuun ittisawwan doonii irra darbuu akka danda'anitti kan hojjetamanidha. Iraan meeshaa kana hidhachuunis dandeettii haleeluu isii sadarkaa ol'aanaa kan guddisuu fi balaa Ameerikaan galaanarraan aggaamamu kan dabalu akka ta'e ogeeyyiin meeshaalee waraanaa lamaan himanii. Sirni bittaa fi gurgurtaa meeshaa waraanaa Iraaniif Chaayinaa waggoota lama kan caale yoo ta'u waxabajjii darbe wayita Israa'eliif Iraan guyyoota 12f wal waraanaan saffisa olaanaan dabale jedhame. Qondaalli ministeera dhimma alaa Iraan tokko Iraan michuuwwan isii waliin waliigaltee waraanaa fi nageenyaa qabdi amma waliigalteewwan kanneen hojiitti kun yeroo isaati jedhaniiru. Mootummaan Chaayinaa dhimma kana irratti deebii hin kennine. Mootummaan Ameerikaa dhimma kana ilaalchisee deebii kallattii kennuurraa of qusateera. Qondaalli White House tokko muddama Ameerikaaf Iraan jidduu cime eeruun Donald Trump yookiin waliigaltee kenna yookiin tarkaanfii jabaa tokkorra gahuu qabna ejjennoo jedhu qabu jechuu isaanii himanii. Bittaan misaayilaa kun yoo dhugoome meeshaa waraanaa ammayyaawaa Chaayinaarraa Iraanitti gurgurame ta'a jedhame. Haa ta'u malee qoqqobbii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Iraan irra kaa'e akka sarbu Reuters gabaase. Kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.